Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shama kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, nagaadhaa fayyaadhaa ijjabaattu. Bara dheeraadhaaf itti hafuura koo nagahin jechuun kophaa koo bahee yaada koo sanneeffadhu sana dhiisee seenaa uummata dhiyeessu sana dhaggeeffatu irratti yeroo koo fixnaan yaada koo dhiyeessuu irraa of sadhee amma hadhaa ture. Kanaaf mee hadhaa xiqqoonumas waan amma deemaa jirtu kanarraa yaada koo kennadhee. Namni xiqqoo maal yaada jettanii laphee baattan yoo jiraattan akkana hubattanuuf jechuudha. Ammoo san dura silaa sheekoo durii tokko isiniin qooddachuu barbaada. Akkam jettu bara durii sana jedhan egaa karaa biyya Arabaa ta'uu Aasiyaa kana taatu varshinii garaa garaa jira. Warri biyya tokko sheeka tokko dadhabane akka waan fanaayee wayiiti sheekni kun waan barbaadan dubbatanii warra mootummaa nugusas hangaawota mootummaa hundas qeequ. Duuba dadhabde jedhattiin kun dadhabnaan nugusatti himatte kunoo sheekni akkas jedhanii maqaa nu balleessanii hojii keenyas xureessanii nageenya biyyaas jeeqaa jiran kanaaf nu gaafatamu jedhanii nugusatti iyyatan. Egaa namni immoo hin jaallatan uummanni shiibiin karaa sheeka kanaatiin hafuura baafata. Nugusnis jala deemtuu loolee ofii dallansiisuun barbaanne itti dhaamee kottu jedheen. Dhufanii sheekni dhufanii jennaan kunoo jedhe egaa nugusaa waliin warri beeta mangistii keessa taa'u ergamtuun isaa hayyoonni beektoonni hangaa'onni ulamaan hundinuu teesseetti. Kunoo jarri kun martinuu jedhe nugusni afaan tokkoon si himatanii jiranii kanaaf deebiin kee maali jedhe. Kolfanii sheekni hayyee jedhan meesan dura kaadimee keetiin qalamaa fi waraqaa fidanuu ergi jedhe. Dhaqanii fiiganii qalamaa hedduu fi waraqaa fidanii dhufan achi booda jedhan sheekni mee warra kee ministeerota beektoota hayyoota ulamaa kee kana keessa nama barbaadde nama 7 filiiti isaaniif qalamaaf waraqaatti kenni. Hayyee jedhamee hirameef. Achi booda jedhe sheekni jarri kun gaaffinan gaafadhaan ammoo waliin akka isaan hin mari'anne naa dhorki jedhe itti himame waliin mari'achuu mirgan qabdan jedhamee. Achi booda maal gaaffiin kee jedhaman sheekni gaaffiin koo gabaabduu jedhan jarri kun daabboo yookaan qixxaan anatu qixxaatti jijjiiree daabboo maal inni ka jettu sanaaf deebii haa kennanu jedhan. Kanaaf egaa beektoonni hayyoonni kun daddaftee eenyu sheekni jazbaan kun kan amma gaaffii godhee nu gaafataadhuma qalbii keessa jedhaa deebii sii barreessitee eenyu kaadimeen guurtee nugusatti bira geessitee nugusni immoo barreessaa isaatiin qara'e jedheen. Inni kaan daabboo jechuun daakuu eenyu ta'e bilchaate minaan ta'e inni kaan daabboo jechuun garbuu ficaate achi booda minaan ta'e inni kaan daakuu jechuun bukoo bilchaate jedha inni kaan daabboo jechuun waan qaama namaatiif faayidaa qabu minaanii jedhe. Kaan immoo daabboo jechuun maali jechuudha kun gaaffii jabaadha jedhe sana deebisuudhaaf gaditti ta'anii yaaduu falaasama barbaada faa jedheen. Martisiu gaaffii deebii garaa garaa kennite achi booda haa dubbifamu jedhanii egaa dubbifamee dhagahanii yaa nugusa jedhanii yaa maaliif jedhan jarri kun waan biraa dhiisiti waan balleesse afaan tokko taatee himuun haafuuti. Daabboodhuma namni hiyyeessi hundinuu nyaattee bultu kanayyuu waan inni ta'e afaan tokkoon himuu hin dandeessu. Kanaaf atis yeroo kee hin fixine ani isaa guyyaa fana bobba'u na gadhiisi jedhanii gadhiifamanii deemanii jedhama.
Amma dhiyoo kanaan arge guyyaadhuma hadhaa jechuun nan danda'a. Warra amma dura gaafa TPLF hafuura baafatu ka'anii darsa isaanii harcaafatanii jechuun aangoodhaaf warri fiffiigu tokko immoo kakka'anii jiran kanarraa naan argu Shaabiyaa fi Wayyaaneen lolaaf qophaa'aa jirti fakkaatti. Isaan kun egaa eenyudhuma isaaniiti xibbee isaanii waan ta'aniif gaafa isin xiqqoo dibbee dhooftu isaan immoo ka'anii Tigiriinyaa kana fa'aa sirbuu jalqabani. Kanaaf kanarraa maal qaba yoo yaada koo gaggabaabsee ibsadhe ka jedhuufan dhufe kan duraa yeroon barri bara 2025 2020 miti 2015 miti 2010 miti 95 miti 90 miti 80 miti barri jijjiiramee jira. Yeroo ammaa kana keessatti namni gurraachi jechuudha Eertiraa taate abbaa feetee olola keessa yoo seente namni garaasii laafu hin jiru. Wal fiddu jechuudha. Namni sitti rakkatu hin jiru. Inumaa'u gaazii eenyuuf summii samiidhaan si darbatan lafarraa si fixan. Kaachi jirtu qofaa miti nama gurraacha bakka jiruun jibbamee jira. Jijjiirameera addunyaan. Addunyaan yeroo ammaa sadarkaa kanarratti nama gurraacha jibbiteetti Eertiraa fi Wayyaaneen Itoophiyaa loltus wal fixuu hiyyeessii daaraa wal goote namni si ilaalullee hin jiru. Lola dheengadda Wayyaanee waliin godhame keessatti waggaa 3 dura namni gaarii ture irra wayyaa ture. Xiqqoo garaa laafeera. Amma waan takka hin jiru. Argaa jirtan addunyaa keessatti. Wanni nama gaddisiisa namni gurraachi faayidaa dhabee jira. Suma haqiiqaa himuudhaaf namni gurraachi wanni inni barbaachisu tokko illee hin jiru. Teekinooloojiin achi fagaatee waan tokko faayidaa hin jiru. Biyya maarree deemtuun waan gurraachi dura hojjetu hunda eenyutu hojjetti? Maashinatu hojjeta. Awutoomeeshiniitu hojjeta. Kanaaf lola seenanus lamaanuu kasaaraa deemuu. Kasaaraa seenuuf deema ammoo piippiitarra aanuuf deema. Maaliif yoo jettan san deebisuun dura waan piippiin taateen isin himuu barbaada jechuudha. Piippuun akeeka qabdi. Akeeka siyaasaa qabdi. Akeeka dinagdee qabdi. Akeeka aadaa qabdi. Galii qabdi. Warri amma piippii walitti qabeenyu Shaabiyaa fi Wayyaanee walitti qabe kana yoo argitan yoo takka. Namuma karaarraa walitti qabame mana daadhiin wal ga'e jechuudha. Kaayyoon isaanii hin beekamu. Galiin isaanii hin beekamu. Gariin isaanii yoo namummaa guutuu warra hin qabne argineerra. Abiyyi garii si areetuu isaa kanaafuu galata guddaa argachuu qabdaan. Garii siin ilaalu si kana eenyuun amaarree biqil jettee duruu biyya keenya karaarratti haftee teessee eegdu jiran daanqoorraa. Biqilii sana waan eegsisu nifxaamee achuma teessee furrii siifaa xuuxataa boossu fa'aa fakkaatti. Kanatu yeroo ammaa kana 21st century keessatti furmaata namaa fida jedhee warri jala deemu hiree keessan yeroo keessan gubdan. Egaa piippiin maal qabdi? Piippiin eenyuun isaanii hundeen isaanii uummata amma waan sabaaf sablammiif jedhamee ijaarama keessa kan hin jaallanne bakka irratti dhabe jechuudha. Sababa amantii ta'uu danda'a. Sababa warra Oromoo irraa, Amaara irraa, Tigiree irraa isaa jaan qabne jechuudha. Wanni kun dhabamuu qaba warra jedhee sossoo. Kana bakkaan gahachuudhaaf immoo tooftaa isaan filatantu jira. Kan duraa diinagdeedha. Diinagdee kana kan dhuunfaatti deebisnee namni adda ayyaanabsi ofiitiin fiigee inni tattaaffatee hatee ajjeesee kijibee saamee waa argate. Inni akkasii kun gita bareedaa gara fuulduraaf deema. Kanaaf gitni maallaqa qabu qabeenya qabu biyyattii sana keessatti ijaarame inni kan rakkoon qabu. Sirna kana argamsiisuuf tattaaffatan kun Awurooppaatti haa ta'u Ameerikaatti haa ta'u jaallatamaadha. Biyyattii sanarratti hammam hojiirra ooluu danda'an yeroo biraa irraa bari'anna. Garuu kanaaf deemaa jiran. Kanammoo bakkaan gaafu jechuudha. Namni tokko biyyattii sana of ta'ee namummaadhaan jechuudha. Nama takkummaa takka takkeessaatiin akka jiraatu gochuudhaaf sirna siyaasaallee qopheeffatanii dhufan. Haaraa miti ituu aangootti hin dhufin dura himataa turan. Gariin gaafa isaan aangoo dhufanu hin dhaggeeffanne sargiirra ture cidha dannasaa ture yoon galleef malee isaan ituma aangootti hin dhufin dura himataa turan lafa jalaan. Dubbataa jira nama isaaniif ta'u nama kaayyoo kanaaf ta'u illee Oromoo keessaa filataa dhufan xiqqaatu waggaa 20 irratti hojjetanii as gahan.
Eenyutu kaayyoo kanaan nu hojjechuu danda'a? Eenyutu waan gamtaan deemamu waan Oromoo jedhamu kana keessatti comfortable hin taane gammachuu irraa hin qabu barbaadanii jechuudha. Histirii gad qodatanii gad deebanii nama minilikii miti minilikiin duubatti illee jechuudha. Uummata kana eenyu raasaa ture? Eenyutu irratti olaantummaa qabaataa ture? Maddi isaa dubbeen isaa maaltu jira? Uummanni Oromoo gabrummaadhaan ganna dheeraa miidhamaa ture kun of ijaaruu of gurmeessuu kaayyoo dheeraaf ol guddatee deemuu sadarkaa sana hin geenye gosaaf balbalarra hin darbine. Kanaaf orma biraatu isaan kana gurmeessaa ture. Jara kana barbaadanii keessaa lukkisanii baasuu argataniiru. Eenyufaa ganda qabdan bakka jirtanitti eenyufaatu isaan waliin jira arguu dandeessan. Sun badiidhaa? Badii miti. Yommuu rakkoo ofiitiif furmaata barbaada. Jarri kun aangoorra dhufaniiru jechuudha. Diinagdeen isaan oofaa jiranuu maal inni? Oromoo ka Oromoo fakkaatu kana indigenous cabsuudhaaf privatization. Abbaan dhufaa abbaan diinagdee abbaan maallaqa qabu biyyirratti yoo babba'e isii hiyyeessa kana achirraa buqqisuu danda'a. Maajoritii dhamaarree of hin jettu yeroodhuma waggaa 20-30 keessatti diiguun hin danda'ama. Godhanii yeroo ammaa kana keessatti baay'eensaa biyya sana keessatti namni yaangi ta'e umriin isaa jechuudha. Jiruun itti hadhmaatte dubbii gosaa dubbii lammii dhaga'uun barbaadu akkatti sarvaayiv godhu barbaadaa jira. Ajjeesee zaafee zaramee jiraachuu barbaada. Milkii qaban kanaaf addunyaan hin jaallattiin abbaan feete waan feete jettullee. Lammaffaa uummata miiliyoona 100 ol ta'u qabanii jiraataa jiran. Biyya sana diiguu jechuun uummanni sun faca'ee gara deemu hin qabu. Awurooppaa, Aasiyaa, Ameerikaan jibbee jira nama gurraacha. Kanaaf lolli rabbanamee biyya kana diiguu ka deemu kan milkaa'u hin godhan. Feete yoo jette. Maaleeyyaa akka Eritiriyaa kana kooministii durii addunyaan gatee deemu jechuudha. Noorzi Kooriyaa Afrikaa takka immoo Kuubaa Afrikaa jedhamtee beekamtu sana waan isiin gaggeessitu Awurooppaa fi Ameerikaan hin barbaadu. Yoollee jechuudha jara kana qindeessanii akka isaan lolatti seenan godhaa jiraatan gartuun kun hojjetaa jiru akkasiin dhabamtu TPLF fi Shaabiyaan akkasiin dhabamtu ka barbaadu qofa. Yoo lola seentillee dhabamuuf jiraatti jechuudha. Oromoo keessa jaratti nama Shaabiyaa fi Wayyaaneen isaan hamlachiistee jennaan warri amma dibbee dhahee wal ga'ee waammate harcee qabu dakkuu isaa urgufatee aangoof qophaa'aa jiru kun akaayyoon qabu baay'eensaa. Jibbiinsa irratti hundaa'e. Gurbaa keenyaa yookaan immoo anata aangoof malaka jedhu guruppii sadiitu wal qabatee achirra wal ga'ee jira. Kanneen wal dhaga'uu warra hin dandeenye akkuma sheekni jedhan jarattiin kun waan ofiidha. Kaayyoon qaban. Shaabiyaa Wayyaanee waan isin kaan immoo biyya Amaaraa keessaa sossootuu fi warri amma wal ga'ee Oromoo jedhee wal waame kun waan isaa walitti takkallee hin qabu. Jibbiinsa abiyyoo taate malee. Sun kaayyoo taare sun fageessee nama hin deessisu. Anata aangoo qabachuu mala anatu maarree fida warra jedhu bira. Kaane gurbaa keenya abaluu sanatu ta'uu malee abaluun sun dhokattee jechuudha. Wanti guyyee wayii tokko hin jirtu. Jara kana keessaa kaan argitanitti wallaahi wabillaahi magaalaa Jimmaa keessa gaafa nu guddataa turre sana karaa Jimaa keessatti re'eetti aqlii qabdu argeeraan. Eenyurraa Jimaa butti eenyutti hirkattee moteessi eenyuun irratti hin bobbaane yoomimmoo hafuura fudhatte kan beektu jechuudha. Nama garee amma guruppii kana keessa ka jiru re'eetti amma re'eetti sana social skill warra hin qabne faatachirra jira. Dhiifama namaan akkas jechuu kooti jara kanatu ammaa walga'ee anatu aangoo qabachuu. Yoo na gaafattan eenyu qotiyyoon sun Shimallisee kan Oromiyaa bulchu san irra filadha qotiyyoon sana. Pippiin gaarii taate miti. Pippiin Oromoo dhabamsiisuuf deemti. Kaayyoosiiti. Oromoos kan biraas jechuudha. Deeggarsa qabdi. Fuuldura laalti Pippiin. Individualism fuuldura laala. Namni addayyaa nafsin amala ilma namaati. Hammam kijibullee jechuudha. Argineerra. Dantaa ofii waa keessaa argatta jedhan ofii fiiga. Ilma namaa kun addunyaa keessatti waan mul'ate. Biyya sana keessatti waan kana milkooftu moo milkooftu rakkoon isaa maalinni waan gara biraa yeroo biraa bal'inaan mareenno. Ammaaf garuu
Kana beekuun gaariidha. Kana dura dhaabbachuudhaaf isaanirra kan wayyaa'e sagantaa jechuudha kan diinagdee, kan poolitikaa namni qabu as ba'uu qaba. Warri ammaa wayyaanee fi Tigiree riimootiidhaan walirraa kakaaste kun yooma faayidaa ofiifis hin qaban isiniifis hin qaban. Inumaa yoo lolli ka'e jechuufan jedhe waan takka warri aangoo irra jiru Eertiraa dhabamuuf deemti. TPLF namni yaadatu hin jiru. Takka Eertiraan asumaa Itoophiyaa dabalamuuf deemti. Takka immoo warri Eertiraa mormu baay'ee jira aangoo bahuuf deemanii kanaaf PP'n asabiin argachuunsi mirkaniidha jechuudha. Inumaa isiidhaaf sargiidha. PP'dhaaf sargiidha. Yeroo kana kan isiin uummata walitti qabde jechuudha. Uummata biyyaa warra kanarra kaasuu kan dandeessu. Hamma fedhe yoo ta'e zabana wayyaanee irraa namni amma hafuura qaba. Jaallattee jibbitee. Gandaan wal geessee ilma keenyaa gurbaa keenya taangorra hin buune warri kanaaf maam jettu namni si dhaga'u hin jiru. Gabaan si gatee deemeera. Gabaan si gatee deemeera. Markabni sun erga kutee tureera. Maaliin beekta yoo naan jette warruma maqaa Oromootiin biyyoolessa jedhamee warra wal yaame sana naalaaltanu biyyoolessa jedhanii marii jedhanii silaa gabaabsanii bareedaa ture. Maaloo iyyaarratti silaa mari'anna jedhani maal laallu ture. Abiyyiin booda jedhani yoo wayyaaneetiif Shaabiyyaa jedhanii abiyyoon kuffisneerra galaa mari'adhaa jedhe yaadattanii warra Waashingitanitti wal geesse gaafa lola sanaa. Darsa walikuun Sumaalee mixirkisii jedhanii jechuudha. Nama ofiin haasa'uu hin dandeenye State Department walitti qabdee ilaalteeti jara kanaas balleessaa jette. Wayyaaneenis deebii gaagaa kanneen aangoofuun malanu aangoo miti. Irri godhanii kanarra wayyaa jara kana walgahii godhane kan maanguddoodha. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessa qooda gurguddaa warra qabaataa ture garuu. Firan qaban na fakkaata gahaa dhaabbadhaa namni jedhuna bakka isaanii malle dhaabbataa jiran. Bakka isaanii malle nama isaanii malle dhugaan isin jedha namoota bara indaanqoo tiksii jedhani biqilta biq jedhaniin warra akkasii malle waliin dhaabbachuun isaanii xiqqoo hamilee na cabsa maqaa isaanii nahu warri fira taatan warri beektan warri ta'antanu dhaabbadhaa jedhan hin tolu. Isaaniif hin tolu. Isaaniif qofaa miti uummataaf hin tolu. Jarri kun warra beekamaadha. Hamma afaan jallatutti warra TPLF warra bu'aa ture. Waggaa 5 kanaaf gariin isaanii afaan jallatee jira. Oh my God. Abiyyi gudii meeqa nu agarsiise darsa hundaba. Kanaaf hin jiru. Oromoon akka jirtuun PP bira dhaabbachuuf deemti. Warri Shaabiyyaa waliin dhaabbannee yookaan wayyaanee waliin dhaabbannee waa goona jettan kun ofiifuu dhabamuuf deemtani. Namni isin keessa namni ikkoo chaambar yaada wal fakkaataa wal bira ooltanii olola walitti himtanii wal gahii maarreen amma gaggeessiteef noo faranjii sharriidha. Shaabiyyaa wayyaanee karaa dhabamsiistu barbaadde. Individualism. Private economy warra babal'isuu barbaadu hamma du'aatti wal bira dhaabbatan. Hamma du'aatti. Kooministii Eertiraa fi eenyu sooshaalistii TPLF dur dadhabde sanaaf jedhanii warra privatization goona warra jedhee tattaaffataa jiru. Warra individualism warra babal'isaa jiru. Sana dhabamsiisuuf Ameerikaa irraa duullitti godhama jettanii yaaduun keessan hedduu nama maalaalchiisa. Garaana nyaattan wallahi garaana nyaattan. Baay'ee garaana nyaattan. Barri isin gatee deemee jira. 21st century 2025 gabaa keessan miti. Gariin keessan amma akkuma warra baay'ee kanaan dura naatti gorsin hundi didanii booda qaanyaan amma masgiidatti charchi galan sana baay'een keessan achi galaa siyaasaan keessan miti. Siyaasaan gut feeling keessatti jechuudha. Waan as deema arguu danda'u barbaada. Sana immoo uumaadha. Iskoola qaraatee fi maarree gara galtee uumaa siin galu. Hallayyaa amma galu deema. Beekaadha siin jettani hallayyaa bira gahee illee hin argu bara. Tuma dunuunfatee waan durii akkas goone kayyoo ganamaa kayyoo mitirkisiyyee biyyoo minyoo. Come on now.
21st century keessa jirra bara ilmi namaa bara sibiilatti akkamii consciousnessitti ijaarraa jettee yaadaa jirti bara. Wanti iddoo jijjiirameera. Piippiin rakkoo qabdi. I know that. Hamtuudha. Diina Oromooti illee nan beeka. Garuu yeroo shaabee fuyyanee waan fida kanaa kaayyoon qabdan bara. Pilaatfoormiin keessanuu maal jechuu deemtanii inuma haa ta'u milkooftan yoo ta'e namni isin jala bulu hin jiru bara. Garii kana namni jala bulu an wallahi indaanqooyyuu kabaja isaaniif garii isaaniitiin indaanqoo tiksii jedhanitti kennuun akkuma jedhe bara re'ee beekte re'ee taraa jimmaa turteetu qalbii qabdi aqlii qabdi collummaa qabdi siyaasaasiitu beeka. Kanaaf jarri kun yoo siyaasaa irratti dhaabne ilaalle wanni isaan godhan yoo jiraate wallaalummaa fi doofummaan isaanii Abiyyi akka inni maal isa hin beektanu sila maqaa isaanii nama seenaa koompitara kana keessatti Newman jedhamu jira akka malee genius ta'e akka bakka sadarkaa sanaan akka inni sana fakkaatu godhaniin kanaaf hangama kiyyaan gabaanni kun hin milkaa'u qaanyiidha. Isiniin jedheera bara warra Eertiraa maarree qibixirsiyyoo jedherra qotiyoo keenya shimalli sanan deeggara toltu ammaattu ijoollee Oromoo isaan hin jaalladhuun ammoo Eertiraa fi TPLF harceen inni amma Abiyyi ilma keenya kanaan gorra bahuu turetu nu jalaa fudhate ana maarree jedhu kana kun eenyumaa Qoshashaa eenyudha waltajjii siyaasaa irraa haqanii jara kana balleessuudha. Dhaladhee aangoon naamalaa wanni jedhamu tokko hin jiru. Aangoon sii mul'atu tokkollee hin jiru. Jaarmee ijaarradhu kaayyoo tolfadhu. Himi gabbayeeti maal kaayyoon kee maaltu warra privatization free market individualism jedhee ka'e kana dura dhaabbachuuf maal harkaa qabda. Dura sana babal'ise. Fagaara kee geessitee TPLF jalatti yookaan wayyaan eenyu shaabee jala galchite amma booda 2025. Shaabeen bar biyyi isaanii kasaaree jalaan duwwaa jedhee achuma stagnate erga godhee bar waggaa meeqaadha? Waggaa 25 bar. Ittiin sossoone. Kanatu waa fida jettanii jala deemtanii. Kanatu addunyaan isaan mirateetii warratti privatization ho'isuu jirtu. IMF fi World Bank maallaqatti gadhiisee jala fiigaa jiru kana kuffisee aangootti nu baasa jettanii yaaduun keessanuu sila Oromoo keessaa akka itti nama baasan ulaagaan jiraate jara kanafaa irraa baasanii amma booda jirri kun keenyaa miti fudhaa Eertiraa TPLF keessanii fudhaa jedhanitti kennanii qulqullaa sila akkasiin qulqullaa miliyoona meeqa jettan 50 30 jedhame sanarra wanti nafii qabu miliyoona 11 silaa nuu hafe irra wayyaa jechuu kooti. Kanaaf hangabaa kana keessan jiru nan tuffadhaan. Yes. Namoota ulfina qaban namoota waan gurguddaa seenaa kana keessatti qooda gurguddaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabaataa turan maqaan isaanii waliin maxxane. Wajjin jiranii hin beeku arguuf jiraanna garuu namni fira taatan haaliin isaanii dhaabbadhaa jedhanii. Ngaa kabajaan keessan bakka kanaaf isiniin maluu ashkarummaa TPLF ashkarummaa Shaabiyaa jala deemtanii Oromoo kun isin fiddan hin jiru gaa. Afeera namaa. Qawweedhaan Afrikaa keessatti namni waa fide hin jiru. Kan amma beekaa. Kunooti. Noorz Afrikaa warra Arabni maarree keessa jiru ilaalaati Afrikaa kaafte keessatti qawweedhaan bilisummaa fidde mattisuu bifa tokkoon haa ta'u bifa kaaniin. Mee biyya takka naa hima ilmi Afrikaa keessatti kabajaaf ulfinaan bakki inni itti jiraatu. Yeroo kana namni taa'ee of gaafatu maal? Yeroo rakkoo qabna uummanni gurraacha akka jedhamu sanattu. Gurmaa'uu dadhabne gosa galtanii 2025 gosa galtanii ijaaramtanii gurbaa gosa keenyaaf nu gosa nuuf ta'uu mala jettanii warri deemtanu qaanyiin qabdanu biyya kam bara kam keessa jirtan. Gosa akka bu'aa gosaa taatanii. Kanaaf namni barsiin dhiisee deemaa jira. Oromoo sana hojii akka inni jibbamu godhaa jirtaniif kanaan duraa fi ammallee gurbaa keenya jaarmee ijaartanii
Gosti bar jaarmaa namni bara akka bineensaatti bineensa ofirraa tikfachuu oo jedhee bineensa ofirraa achi booda immoo deebi'ee gurmaa kanarraan darbine bara. Dhiifama manni baadiyyaa keessa jireenya isaa bifa kanaan jiraatu irraa haasa'u hin jiru. Warra siyaasaaf gosa itti fidan. Maqaa Oromoodhaa ta'a gosaan ijaaramanii gurbaa gosaa guddisuudhaaf halkanii guyyaa boo'aa oolan kan. Kanaa olii immoo nama eessa deema? Qaanyiin qaban waliin gorsitanuu guddadhaa malee sammuudhaan guddadhaa. Guddadhaa ilmi namaa bara kanarra darbeera isin himeera bara. Consciousness sibiila keessatti uumuuf tattaaffataa bara jiru keessatti ammallee balbalaa fi bittaa wal guurtanii gurbaa keenya lola kam deemuuf eeboos nuuf tolchaaka gaachana qabannee deemna. Eenyu lola gosaa. Haala akkasii maal barre akkanaa kanaaf warra kana waliin yeroo keessan fixan waan fayyadan homaan addunyaan ammatti jirtu waan durii keessa hin baane san gariin isaanii sammuun isaanii waan 1970 irratti hidhamee hafee jira. Stagnate godhe baadiyyaadha baay'een isaanii nama baadiyyaadha dhufanii yaadni isaanii hundinuu akkuma bakka durii sana nama naannoo isaanii nama ganda isaaniitiin ala arguu hin danda'an kaappaasitiin sun hin jiru. Formative years jechuudha namni waggaa 9-11 baadiyyaa keessatti ture suni nama kaan recognize gochuun fakkeessuuf malee. Of bira qabanii abiyyiin ilaalanii hamma fedhellee yoo wanni inni hojjetu nu toluu baate bar koalishiin inni uummate bar nama ganda isaa miti. Hoggana isaa keessa nama ganda isaa takka illee hin argitan. Appreciate hin gootanuu namni tokko ganda ofiirraa saba ofiirraa bahee nama kaan walitti qabee sosso'ee ijaarrate waggaa 7 biyya bulchuu danda'uun bar waan taphaa miti. Jaarmiyaa tokko bulchuu dadhabdanii bar sababa gosaatiin mandara ammaarree wal fixxanii wal falaxxanii. Nama afuura kuttanii jaarmana meeqa irratti wareegame gargar facaastan. Kanarraa hin fayyine bar kana karatti fayyistanuun arganne bar gabbaatanii amma Shaabiyaa fooyyanii hudduutti harkistan. Shameless. Har'a 2025 keessa namni gurbaa keenya intala keenya mitirkisiyyee cares. Who cares? Sin dhiisee deemaa jira. Waltajjiin Oromoo qullaawaa deemaa jira. Namirraa baqataa jira. Asuura gandummaa fi gosummaa fi jibbinsaa fi maarree. Halkanii guyyaa nama tokko abiyyi waggaa meeqa guutuu nama tokko akka sasaa jiraattan. Jaarmiyaa qaba. Jaarmiyaa biyya bulchuu jira. Sirna biyyattiin bulchaa jirantu jira. Sana dhiistanii nama tokko isumarra boohaa waggaa 7. Maal isin dhaga'ama? Kanaaf walgahii kijibaa kana kijiban jedha walgahii kijibaa. Ergamtoota kun kanaan duras ta'eeran hin yaadanna gaafa wayyaaneen per jettu sana walgahii qofaa miti. Isteeshinii ijaarrataniiru organizeeshinii tolfataniiru alaabaatii PLF kan fakkaatu kan isaan tolfatan warra akkasiiti. Baranas milkaa'anu. Oromoon jara akkasii ofirraa akkuma jedhe karaa ofirraa haqee balleessee waltajjii ofii qulqulleeffatee waan barbaadu sanaan hattaafachuudha. Kaayyoon qaban bara ammaa kana dimokiraasii mitirkisee nobody cares about dimokiraasii. Ani yaaduuf dimokiraasiin akka inni Awurooppaan fi Ameerikaan tolfatte illee seenaa ofii qabdi. Yeroo biraa haasofne barbaachisa. Hiree ofii murteeffannaa barri isaatti darbeera. Isaanis sababa fidaniif qaba. Waan namni tolcha sana koppiidhuma sababa isaa barasaa hawaasa isaallee wal bira qabanii osoo ilaaliin gabaa kanaan gobbaanaan hin jiru. Afrikaa keessa dimokiraasii yoo paartii ijaarrachuu taate yoo manni gabbee sagalee darbachuu baate kunoo waggaa 60 godhaa turte achi wanni jalaa siqe hin jiru. Gaddeebitee gosa tol ijaarte paartii miti ninu. Irraan baratan biyya kam keessatti amma Afrikaa keessa paartii faranjiin na ijaarrattuu fi hawaasa sababa ittiin ijaarratte bakka dimokiraasii jedhamu ammaas hin gadhiiste kun sababa gahaa qabdi. Bakka irraa waa cirattee dinagdee sii guddatee industirii sii bal'ifattee nama kana waan kanaan ijaarramtu hafuura hiyyeessetti waa baafatu kan isin jette akka biyya namaa qabatte ooyiruu namaa nama ooyiruu dalagsiifattee raannaa gootu erga akkanaa olii baaste ta'a. Biyya ammallee sangaan qotatu hiyyummaan daaraa godha keessatti paartii dimokiraasii mitirkisee
Kanaaf hambana warri maal jetta maal si fakkaata jettani kunoo tane gabaa kana akka malee natti ulfaata nama hedduu ulfina qabantu kabajaa qabantu of xiqqeesse. Warri Jimmaa barcuma ulfina abbaatuuf jala baadhata jedhani yoo isaan bakka hin taane bacaq jedhanii of kaa'ani isaan of xureesse. Nu komachuun hin ta'u kanaaf barana piippiin deeggartuu hedduu argachuuf jiraatti sababa jara kanaatiin dhiifama guddaa wajjin qabsoon bilisummaa Oromiyaa namni baay'een itti wareegame namni qaalii hedduun yeroo isaa beekumsa isaa lubbuu isaatti dhabe macaawachaa taate warra aangoo barbaaduuf warra waa butachuu barbaaduuf bakka argetti of darbatee waa funaannachuuf deemu kanaaf. Hangama kiyyaan gabaanni kun akka malee warra aangoof machaa'e jechuun aangoo qabachuu machaa'e nama tokko jibbe nam beekamu gaafa gandi tokko wal ta'ee nama tokko jibbu akkasiin taate argineerra amma ture. Hammeenyi gandaan namarra duulu gandaan nama jibbuu dhumalee namni hin jiruun kun ammas dhumuu dadhabuunsi keessaa warri shishifiroon. Wallaahi gara kana fa'aa ofirraa ari'achuun isaa barakaa argatu. Amma jarattiin kun hindaanqoo amma biqila jette amaarri biqila fa'aa karaa irratti hafanii sii kana uleetti kennanii hindaanqoo eege yoo jedhanii gariin si achuma teessee furrii si arraabaa boohaa warra ooltu. Oromiyaa kanaaf hoogganatoo tattaaffachuun si waan hin fakkaanne kanaaf hangama kiyyaan gabaa kana akka malee jibbaa nan tuffadhallee. Egaa nagaa jedheetu deebiin dura ammallee sheekoo tokko isinii dabala. Durgurbaa tokkooti karaa biyya faranjii kanaa jaartii fi ijoollee lama dhiisee baadiyyaa keessa jiruun itti hammatee qonnis ta'uu fi didee homaa jiruun hin milkoofne magaalaa seenee kuulii ta'eetuma dalagatu guyyaa tokko magaalaa keessa beela'ee bakka waa irraa bitatu maqaa'ee bakka midhaanitti gurguran tokko balbala maskootiin innaan laalu abbaan maqaa'ee sun gad dhufee maal barbaadda jedheen ani waan nyaadhuun barbaada jedhee eessaa dhufte an akkasiin dhufe jedhee seenaa isaa hundatti hime jechuudha. Dalagadhee yoo rabbi jedhee haadha warraa kootiif ijoollee kiyya magaalaa fiduun barbaada. Jiruun natti ulfaate akkasiin dhufee jedhee itti hime gara laafee fi namni kun laafee seeni jedhee ammam qabda jedhe farankaa sumunii qabdi baasawaa sumunii qabaate ngaha jedhee midhaan bareedaa takka maree itti kennee galii nyaadhu jedhee. Tuma jedhan dhugaa jiru kun wal baraa dhufanii yeroo barbaadde namtittiin iyyeetti kun nufti maqaayii kana sumunii sii kenniti abbaan hoteela san gaafatan jiruun kee akkamii ijoolleen kee akkamii jaallateen namtittii iyyeetti kana gaa hamilee siin qabdu karoora siin qabdu jaallatee yeroo siin sumuniidhaan midhaan sanatti makennaa galtii jiraattee farankaas oli qabattee manas bitattee guyyaa tokko dhufte jechuudha. Hoteela sanannaa dhuftu abbaa maqaayii sanaan hadhaa hedduun gammadee jira jedhee maal jennaan kunoo manas biteedha jaartiif ijoollee kiyyaan illee kottaa jedheetti dhaameen jira farankaas ergeefin jira dhufuu isaaniiti gaamma booda gara mana kee teesse hoteela kee dhufaan jiru hadha galeetanii gammachuu kana jechuudha milkii jiru kana kabajuun barbaada midhaan $5 bareedaa isaa naa kenni jedhee rakkoon hin jiru jedhee achi ammas mareetti kenne. Fudhattee galtee gammadaa karaarraa naa deemtu hadha gaamma yoomii nyaata sumuuniidhaan jiraannee duune booyettuma jettu mana galtee qopheessitee innaasiin hiikaa sana bantu nyaanni sun sanuma sumuunii sana aartee bas jiratti kun gowwaana seetee jedhani $5 kennee midhaan sumuuniin akka kenniti jedhee aareef maree ol ka'ee fiigaa dhaqe maqaa sana. Naanni dhaqu abbaan hoteelaa halaalaan argee jira jalaa dhokate dalagduu isaa jira dhufe seenuu hayyi maal taate jedhee lakkisaan barree $5 isin kennitan midhaan kan sumuuniin akka kennitan dubbiin kun naan galle kanaafan dhufe jedha hayyi abbaan warraan jiru meen akka kennanuman laala jedhee dalagaan sun dalagduttiin sun banteen naa laaltu midhaan kun barree $5 jedheen rifatte jechuun namtittiin sun galeef dubbiin bakkisii waa balleessite qalbii cabdee
qaanyooftee waan sana fudhattee hayyinan deemnaa siin jettu dhaaphu jedheen abbaa warraa abbaan maqaa kanaa waatti kenni jedhee waan bira dhiisee jira kunuuti jedhee karaxiitii wayi xiqqoo ulfaattu kunoo jedheetti kenna. Kennaan bani ilaali jettaa siin bantu sumuunii siin waattiin bitataa turte sun hundinuu achi keessa jira sana fudhuu galee jedheen jedha. Akkasiiti warri gariin waltajjii siyaasaa keessatti ofumaan bakka wayii geenye seetanii akka malee maraataa jirtanu egaa barnoota isiniif haa ta'u jedheetani kanuma wayyaanee shaabiyaan biyya sana weerarraan isaanis dhabamuuf uummannis bakka takka ta'e irra bobboobiin akka malee isiidhaaf sargiif millaashii ta'uufii deemaa jechuu barbaadeeti kanuma nagaa naa jiraadhaa baay'ee.